Rahmatullahi wa barakatuh. Warri video kan argitan share nama godha. Namni tokko yoo si kaayo maqaan koo Madiinaa jedhama. abbaa kee akaakayyuu kee Madiinaa Siraajii Osanaa jedhama. Dhalattuu Wallaggaa Diimaa. Waan barbaachisu hin qabu beektaa. Kanaafi afaanumaananii maatiin kan ishee kana hidhanii yani fudhadhee dhufe malee waraqaa fuudhaaf heerumaa kana dura hin baafanne. Ergasii waraqaa fuudhaaf heerumaa kana baafachuudhaafi anoo hin qabuutii qaama kamtu naa baasa jennaan qaadii yookaan mana murtii seeraatu sii baasa achi deemii naan jedhan. Kana booda qaadii biran deemee qaadii bira gaafan deemee jedhu yoo kaatee achi abbaan jette malee waraqaan kun ba'uu hin danda'u naan jennaan lakki isheen nama dubbachuu danda'u miti sadarkaa du'aarra waan geesseef jecha opereeshinii nagaachaa jiru waan ta'eef haadha manaa kiyya kana naa oolchuudhaaf waraqaa kana naa baasaa jennaan lakki isii baasuu hin dandeessu nu gaafachiisaa jedhan. Seera isa kamtu itti isin gaafachiisaa isin nama qaama seeraaf taa'u miti qaama seeraaf nama seeraaf dhaabbatu miti seerota isin kaanaa jennaan lakki sirriidha inni sirriidha nuti akka keenyatti si barreessuu hin dandeenya garuu wucci guddaa ministeeriitu nun dabarsuu naan jedhan. Innaan kana booda gama kan seeraas gaafan naqeetu isaanis akkasuma jedhanii jarri kun. Kanaafan jedhee atiidis bakka atiidisiitiin yeroo nuti gaafan dubbattan isa qaatikoo harkisii miilli citu malee isin sitti dubbanne miti amma wala. Natti dubbaayena amma guyyaa sadii bulteetti erga natti dubbatte egaa guyyaa sadii amma jirti. Erga miilli irraa citee sitti himteetti? Erga miilli irraa citee gadda gaa miilli irraa cituu natti muusaanii erga siitii fooyyofte. Isaaniin jedhin isiin sittaa softeettiin sin jedhe. Ishiin cituma kun of arginaan jette boo nama qaama narraa kutee sin beeku nama narraa muree sin beeku cituma kiyyan of argee jette eegganaaf ishee walitti haasofne. Ittiin haasofte? Isa online irratti oolchan irratti dhaqee gaafan jira kana gaafadhu dookteriin ishee yaaluu iddoo biraa ilaallee mana qorichaa dhuunfaa waan qabuu fi obsaanee gisii waamnee akka wajjin haasoftu goonaa jennaan guyyaa lama as Finfinnee keessa guyyaa lama booda itti haasa'e. Inni galcha isiinii nama iswaa akkasumas Nambeka kunooti qoyyaa ati naaseen bakka nama dhaqee arge miti galcheeraan akki seeraan እሷን ሂዶ ያያት ሰው አለ አማርኛ ለምትሉት እኔ ያለሁላችሁ እሷን ይዞ ካየው ብናዳምጥ ይሻላል። እሺ አለ ወሳለን ማስተር አብዲ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كم جرت فيالا؟ نجا الحمد لله. الحمد لله. واسي قافة شوف شو عملني. أيه. أبولتي كني مدينة كم قبضة؟ كم تجرتي؟ كذي تجرت والله شون متان سي سكت قوتي بيت. ها؟ متان سي سكت قوتي. إيشي. Akan asosiisi settanii wakiilina barbaachisaa beektaa wantichi dhimma si keessa buutee waan arge falmuudhaaf wakiilina qabaachuu barbaachisaa irra irratti immoo kan dubbatame intala akkamitti akka ija keetiin argitee ati mucaa akkam ta'uu dandeessee jennaani ija keetiin argitee mucayyoo ija kootiin mustashfaa keessatti hin argine garuu nama ergeetiin namni dhaqee ijaan laalee bira dhaabbatee natti bilbila eenyuun ni ijaan arge nama achi jiru mustashfaa sana jiru abichi dhufuu danda'a?
bilbilaan ture irraa fi fakkaata. Qoy kasitti nima akkatti ani mootii naa seera doktoraan. Ishi. Intalli gaafa dhuftu of hin beektu koomaa keessa ga'e. Jettee haasa'uun booddee itti gaafatamummaa fidu. Maastar ansi beeka maastar. Maastar rabbi. Waan itti gaafatamummaa fidu miti qoy kanarraa fuudhe. Wanni asirratti nu dubbataa jirru itti gaafatamummaa qaba. Dogoggora bucuusiitiif mucaan kun wareegama kafalti. Dogoggora barbaachisu qoy kaasitti nima. Na ficcisiisi kaa. Doktorichi maal jedhe beektaa gaafa dhuftee seentu siin of hin beektu innaachi gadi baasu. Dhiisi abdii maastar abdii ko. Miilli sii muramaa waan dhageessitti baka waan dhibbaa. Isiin afaan siitiin dubbattee abbaan irraa mure hin beeku isa siin jettee nookii deemnallee malee maastar siifan dubbataara ishiin aan jedhati. Nama ijaan arge dubbachuu danda'a. Mubee dhiifamaa wajjin nama intala bira ture wajjin malee neebar namaalee fi nama kuma jaaf dhibba shantu. Suba silkinoo yaattarra'u inji baakaal aleedam. በአይኑ ያየ ሰው ነው የምንፈልገው። እሱ ግን ማስተራዲ ጓደኛዬ ነው፣ እኔ አውቀዋለሁ በቅርበት አይዋሽም። ቢሆንም ምስክር መሆን አይችልም። ሙቤ አነበከ ቡፈቴ ሙጫን tokko natti fide fuadee kan jedhamu goddeenya ko natti fide intala kan akkana dara mucaa mana keenya gara keenya dubbatu maastarabdiin qoy qoy dubbadha qoy mube minim qoy maastarabdiin nama dibbaja ishee ka wana sitimu Dokuma timi kama maastarikne jara jira. Tokkee ko dubbii miidiyaan beektaa? Dubbii miidiyaan ko fekkannoo barbaada. Jira. Aqli mucaa kana yoo cuusii dhabee jiraate namni biraa immoo dhufee ijaan argi lakkii soba akkasii jedhame rakkoodha waa'ee Saudi Arabiyaa ibidda. Mube. Ani waanan waa hundarra nikikkiin qabneef angilisiin dubbadha. Waan sobaa tokkotti maku. Maa ani immoo mana kanatti rakkoon jiru maal beektaa? Wanni fedhe yoo deessesi. La mana kanatti hoogganaan ummata parsantii 75 mana kanatti kan murteessu ummata komeentiiti. Carraa dhabanii asirra galuudha. Jala ta'anii iyyataa jiru. Borna komatu deeggartoonni koo jara. Yoo hunduu kan naqabbaru jara. Kan miidiyaa kana naan deemu jara. Kanaaf nu warri gastiirra jiru parsantii 25 qofa. No jedhaa jiru. Duudeelli akkanaan afoo yaadanii mucaa kanaaf. Borda kinu lali. Mube. Maastarabdi. Mube. Ija nutai. Mube. Ija nutai. Mube. Borda kinu lali. Bormana to kumati. Ittani ma boy ka yero to paasana irraa baasiyat. Dubbadhu tokke. Angaru tokkummaatu din dubbatti. Tokke. Habibi itootiin dubbatin maastar. Akka yaada kootitti. Amma dubbachuu dhiisee sichiciteera wantichiti. Wanti du'eera. Boritti mana keetti asiritti qulqulleeffatee iyyuu nuu dhufee jennaan ambeezii gatiin ta'e guyyaa borii beeka nuu dhufee ija isaatiin ija nuu ta'e nuuf alaaluun jedha ishee tokkuma fixa. Jalqaba irratti maal sarii ati fuadee natti fakkaata namnati jedhaa jirtu fuad natti fakkaata jechuudha. Nama biraan hin beeku ani lammanuu nan beeka ati isas hunda keessan waan hin beekuuf jechuudha. Yoo danda'ame yoo fuad jiraate fuad isa dhufu rakkoon hin jiru. Waanuma arge hima waan ta'e waan irraa citee fi waan ittafe waan jiru jechuudha. Waanuma sirrii sana hima. Tokkuma. Inni mubaarak jedhaa jiru mooti qaadiyaana maatii beekitaa amma siin bilbilaan siin jedhee ka'eera. Haasaa keessaa namni waa barbaada sii galee. Dogoggora nama ilmi namaa irra caala bu'aa namaa irra dogoggora namaa eega. Kanaaf yoo akka toleeffannoo sirriitti quba qabdu nan beeka. Kana dura namoota hedduu jira sagaleen koo. Namoota hedduu akkana rakkatan namni takkattalee jala bu'ee isa maraate isa maraa qo'ee kaagaltee nan fixa. Nan fixaa qo'ee ka maastar. Maastarii asii namni mubee akka hubatuudhaaf nama biyya kana keessatti ijoollee maraatti abbaatti barbaadee natti ergee ijoollee karaa irratti gatamte namni gargaarsa guddaa godhaa jiru maastar kana namni illee hubachuu qaba gatii guddaa qaba nurraati namni illee waan hubachuu qabu jechuu barbaadeetan namni dhaqii akka waan maallaqaan ergatamutti tola dhaqii achi dhaqi kana rakkate kana dhaqee nama rakkoo ammas dhimma mucaa kanaa namni hordofuu deemaa jiru maastaruma kana itti galiin jechuudha. Nama jechuun nama akkasitti ilaallu namni illee akka hubatuuf jechuu barbaadeetan kamaraatamee karaa irratti gatame illee
kamaraatti karaa irratti gatamne namni kun nama barbaade baajata tokko tuun kennamee fi bu'aa buusaa jiru waan ta'eef akkasitti hubadhaa jechuu barbaada. Inni dabalataan moomaa saratamma of eeggannoodhaan dubbadhu yaada qabu garuu ibsatu isa raqee waraabee Fuwaadiin ta'e Fuwaadiin dawwalee fidi yoo nama biraa ta'es dawwalee rakkoon waan godhamu miti jechuu barbaadeeti maastar. Fuwaadii yoo ta'e ani akka yaada godhe tokko waa'ee dhimma sirraa haasa'uu dhiisee yoo dhaqee bornu laalee dhufe aduuf yeroo tokko irraa baase. Ati adda jettee dubbata tanaan bor dhufe nama du'e irratti nama kana haasa'uu dhiisee bakka tokkotti du'e irratti nama namni ajjeese irratti dhufe annan beekaatti daadde mana kimiila keera karreen fafuudhe ana hiriyaa kooti dawwalee irraa hubadde jedhee dubbachuu mirga qaba jechuudha. Kanaaf si amanuu qabee miti yaala. Akkana miti ani immoo kana naasa'uu deemu kami beektamu bee. Maastar maaliif dhimma intala kanaan dandeessu maastar. Waan ijoollee kanaaf deebisen sitti himaa warra bor ilaaltee nama kuma jaatuun jalaan deemin mana tokkummaatti asiriitti jedheen beellamadha ani hin danda'u bor na tokkummaa irras beellaman qaba mana kimiti wallaahi asiriitti ati bor adda nuu baasii kottu yookiin nama adda baasii ergite sana nuu fidi kanuma. Mee haasofsiisi yaada isaa irraa fuudhe mee mubee. Waa isii irraa dubbachuu isaanii barbaanne tokkee ko. Mee yaada isaa irraa fuudhe maaluma. Waa'ee isii irraa akkanatti citte jedhanii hin naga'u tokkummaa jedhanii hin naga'u baafisuun. Nagaafachiisa. Nama qaba miidhaan. Wannati beeku. Nama qallaalii miti namni gumni ja'a. Biyya Saawudii kana keessatti akkami beektaa? Dhimma namaa tokko fuuchuudhaaf gaafachuudhaaf dirqama waan sitti rarra'u qabaachuu qabda. Waraqata illee bixxaashii tokko wakiilinnaa sii kennamee dhimma intala jalaa kana tokkoon gaafa sana zirzirii isaa baaftee gaafachuu dandeessa jechuudha. Bakka. Igala maal bakka taate sa'aatii meeqatti akkas taqriira fayyaasaa sanarraa dhimma fudhachuu dandeessa gaafa wakiilinnaa waan kana. Erga sana taane namni kana wakiilinnaas fudhatee hin jiru. Miidiyaa kana dhugaalitti malee hin jiru. Qoy kaamubee na ficcisiisika. Miidiyaa kana waan inni dhufeef hin beeku malee warra dhufee waan kana dhimma kana natti fideeni akkas waan jedhaniif dhimma sii kana zirzirii sii baruudhaaf wakiilinnaa barbaachisaa jedheetiin deebiseef. Miidiyaa akka inni itti dhufe immoo hin beeku. Deebisaa kana qofsaan deebisee akkasitti waan akkasii waan jedhanii fi dhimma intala kanaa takattaluudhaaf immoo waraqata qabaachuu barbaachisa jedhenya. Yoo wakiilinnaa hin qabaanne hin danda'amu jedheen. Akkuma kana dhaqamee afaanin isinii gaafatamu eessa jirti eddee akkanaa jirti gaafachuu yoo ta'e immoo isiin bakka akkanaa jirti qabatamaan mana hakimaa akkanaa jirti jedheetiin ibseef. Yoo wakiilinnaa ergitan immoo dhaqeetiin isinii ilaalee zirii isaa itti himuu danda'a jedheetiin deebisaa godheef. Kan wanni nama gaafachiisu jira kana keessa. Injiru kaas kana nutti munkee gaariidha garuu dayyoon harka citi miila citi kanaaf citi akka jettuun hin barbaanne malee waan naan jedhame qabatamaan kun sagalee jiraaf kaayillee siif hin argamu yoo barbaade. Biyya kanatti wanni tokko ati fakkeenyaaf haadha manaa kee of jalaa qabdu yoo isheen waraqaa hin qabaanne da'umsa irratti hidhattee balbala manaa hakimaatti gatta malee fudhattee ol galchuu hin dandeessu biyya kanatti. Dirqama waraqaan sitti rarra'u jiraachuu qaba. Seera biyya kanaa. Kanaafuu jennaan. Namni mubee qoy kaa namni dhaqee intala kana ilaalu. Ajandichuma cufaafani. Kabajamtoota jaalatamtoota keenya. Sagaleen obboleettii keenya kanaa ta'amu. Itoophiyaadhaa iyyuu wakiilinnaa kennama rakkoo qabu isa dubbachuuf ani tokke. Nagasaa gurbaa abbaa manaa fidaati yoo abbaa manichaa jala jiraatte warri dhimmii mucattii wallaggaa shaalloo hundi keessan dhaggeeffadha. Maastar Abdii dubbiftaniittu. Maastar Abdiin deetaayilii mucaa kun akkasii miilli sii kutame. Maal siyyuu cutee jiraatu. Sababa maaliitii dhukkuma maaliitii akka jire. Dhaqee gaafatee ragaa qabatamaa mana hakimii irraa fudhachuudhaaf wakiilinnaa barbaada. Wakiilinnaa isa nama biraa qabattanis kennaati dhimmisii ni barama nummoo dhimmisii baramee haqni sii baramnaan gara biyyaatti ni geggeessina. Ankanumaan hin gabaabsa malee mucaa miskiina lafaa ka'ee namni dhaqee ijaan hin argine akkana taatee makiinaarraa utaaltee kuftee tumana xalabaatii baddu cabdee maal jedhamee dingata darbaan dabarsa diinni dhuufee jennaan dhufuu diinaa sana wal gahe olii gadi deemsuun barbaadu bor na gaafachiisa. Manni kun mana kooti natu hoggana. Kana booda akkan jedhetti dubbatama.
isinii ta'a kotta isiniin ta'u hin dhufina